dallaaleko na dhungadhu naan jala kini dhungadhu na dhungadhu sin jedhan didde miyuutii godhi taa'e nama narsii gashaa gabas miyuutii godhe waca keessa jirta namicha dhaabbataa tokko si ol sii gashi namicha dhaabbataa borcii qabu sii gashi borcii isaa moo siturraa balleeffata hojiidhaan wandimme mallase nagama maal nan dhageessu afaan kan kooti yeroon iyyeessi dubbisaaru maal taayoo na dhageesse wandimee maal mallasee siin jedhe wandimmeette jalqaba obboleessa koon jettu maal obboleessa ko baga nagaan dhufte baga nagaan dhufte baga mana kanatti dabalamte mana fuudhaaf heerumaa ta'uu isaan beekta arran arge goobes fooloo gootetta goone dhaqii godhi fooloo dura mallattoo idoo balleessi tole kunoo balleesseera isti goobes umriin kee meeqa 40 Oh my god. ani isa waggaa 40 jaartiin barbaadu yoo saaxinii si barbaade malee hayawaana kottu gadi bu'i innaa dubartii waggaa 23 nyaattaare waggaa 40 baatte nyaatta muka nyaatta malee umurii ishee jala nyaattee kutuufi siyaa kutuu seexan tun ilaalu waggaa 40tti mucaa xinnoo kana kenna ani tun ilaalu nyaatta hayawaana idarkiin isaa badaa hin hojjetu sanyii obboleessoo baga rakkina kee dhukkuba kee jireenya kee fiddee mana kanatti dabalamte nagaadhamti afaan si dhukkubaara obboleessa ko maal ta'a sagalee kee dhufaate ittiin dhagahamu maaltu natti dhagahama suutatti eessaas ta'u kan nama si bira jiruutti ol kaasi sagalee kee rukuti dhiichisa godhi sagalee kee dubbachu jira umuriin kee meeqa mana fuudhaaf heerumaatti akka dabalamte dhageessetta manna gee eeyyan umuriin kee meeqa 19 xobbeedhaa barate gana hin geenye maal tokko hojiin dandeessu humnaan qabdu meeshaan kee cimdee si galena dhaggeeffadhu ishee waggaa 23 iyyuu si caalte godha ishee togoriidhaan si caalte ataka guutu daftarii bitadhuuti mana barumsaatti deebi'i kottu qabde afaan kee walitti mollaachaa kottu Kottu goota keen gadi si buusaa kottu 19 naan hin jenne dirribaadha miti yooni dogoggorre dirribaa baga rakkina kee dhukkuba kee jireenya kee fiddee mana kanatti dabalamte mana fuudhaaf heerumaa ta'uu isaan beektamoo beektu akkasiin naan hin dhufe yor fooloo na gootettam sin godha amma mallattoo ida'uu balleessi dursisa mallattoo ida'uu balleesseen jira ani ilaala goobes balleessitee jirta umuriin kee meeqa 26 goobes 26 goobes damoozii kee meeqa damoozii jechuun miindaa jechuudha rakkoon qabu lamaan isaanii birrii madha miindaan kee meeqa maal kan harkan hagamu hundaa kan luka si ga'uure xiqqoodha meeqa 15 bichaadha 15,000 eessa hojjettan Dirreedawaa Itoophiyaa keessa okay dorgomaa qabda qabu eetti gatte ana wallaggaatti hin gate goobes rakkoon qabu aga ammaa kana dubartii meeqa jaallattee dhiifte baay'ee miti meeqa lama bichaadha hawwi
hawwii wajjiniin nagaa wal gaafadhaati yaada xinnoo ishee wal jijjiira. Hawwiin si eeggataarti. Duukaa hasay hawwii nagaa gaafadhuti. Waan tokko tokko gaafadhu isheenis waan tokko tokko si gaafatti. Hawwii maal gaafatta? Hawwii. Jinjira dhukkeerraan kaaftu maal dhufeen immoo isin warri barraa si kaasa eessarratti tarraftee namicha kunoo si gaafachaa jiraate eessarratti gidduutti. Madaamin ni hameebe. Waamaa keessa si habuusu gaafiif deebii gaafadhu namicha kana gabaabsiiti dafi. Dafi anti si jaarsa si barbaadaa jira akas teessetu madaamin na waame itti nutti odeessa saatiin kun saatii irribaatti maal godhu madaami biraatti saatii kudha tokko teeran ga'u hojiin hin ga'u. Akkasumatti na yaamtu isheettee tooyin. Eeshi kunoo gaaffii gaafadhu dirribaa. Dirribaan akkami? Nagaa jirta akkamati? Nagaa galata rabbii. Baga nagaadhaaf. Amiin amiin atillee baga nagaa nu taate. Nagaa isa nagaduudhaaf nagaa wal gaafattu gara jaalalaatti hin galtanii maal goota nagaa amma kana wal gaafatte? Moo gaazexaatti rukutu? Dura nagaa dursa kaayee hawwiyyee. Gabaabsituuti maaliif dheeressita nagaa? Annan nagadamu nagaa. Nama meeqattaraa eeggataa jira bara. Dafi. Akkami dirribaa keessaa? Maal jette? Kamisi. Sisi jira hawwii. Iski fuula kee naa agarsiisa. Dirribaa. Wayii dhagaan jira. Dhaggeechaa harkaa? Eessa jiraatta? Dirridawaan jira. Mindaan kee meeqa? Kudha shan. Inde? Kuma 15 immoo nanas taraaddartu naan ta'utu. Guddataan rakkoon qabu. Isheen nama jaalalaaf taatu miti. Dubartii quuftoo akkasii gadi darbadha. Galatooma. Gara biraan ol si gashamiitu godhitaan. Ilaafi miidhaan nama hin gaafatamu maaf na gaafatteetu. Kan maal ta'uuf sin gaafanne? Kan maal ta'uuf? Eenyuun caaltaati kan miindaa sin gaafanne kan umurii kee sin gaafanne kanatti dhukkubatti qabdu vaayirasota garaa kee keessaa qabdu kanan sin gaafanne anas taa'ee jechuudhaaf eenyuun caaltaati? Eenyuun caalta kan hin gaafatamne? Miindaa dhiiraa fi umurii dubaraan gaafatanidha. Callis inni namni ilaallatu inni zamana duriiti zamana abiyyi waan hunduu gaafannaan zamana abiyyi keessa jiran galatoom miyuutii godhii taa'ee dubartiin fidan hojii lammataanatti hin dabalee. Okay. Inni akkasii jira biyya kana keessa shafaafaadha moo kabeelaadha dhee uganaan si gaafa da'oo barbaadde moo sa'aatiin nu jalaa dhumata dheen malee dhukkuba garaa keessaa qabdu dirisii mataa dhukkubbeetti qabdu garaa ciniina guyyaatti meeqa si ciniinu guutuu isaan si gaafadha waan hafii Oyyee lubbuu. Mana fuudhaaf heerumaatti akka dabalamte beektamni hin beektu. Beekaa. Baga dhukkuba kee rakkina kee jireenya kee fiddee dhufte kolfaaf dhufte moo jaarsa barbaacha dhufte ati? Lachuu. Gadi bu'i jireenyaaf hin taatu. Gadi bu'i kolfuun qabdu mana kana dhufte mana kolfaa hin qabu. Kunitu wal bira ciiftanii yoo teessee keette kolfiti faayidaan buuftu kun. Zinnaash. Zinnaacidha zinnaashii miti zinnaacidha maqaan kee baga nagaadhaan dhufte mana fuudhaaf heerumaatti nagaadhamni. Nagaadha rakkoon hin jiru. Fuudhaaf heeruma keessa akka jirtu beektamoo beektu? Beektetta? Goobees. Umuriin kee meeqa zinnaaci? 25. Goobees. Inni immoo meeqa dhanne? 26. Waliin dhoofne garuu. Okay. Durbummaa qabda? Dhiira meeqa jaallatte haga ammaatti? Oh my god.
Dhiira meeqa Qofan jaalladha? jaaladhee tokko qofan jaaladhee biyya kana dhufe kanaachi. Wal gootanii wal dhudhungattaniitu wajjin teessani. Waan biraa keessa garuu hin galle. Wal dhunganneerra waan biraa keessa hin galle. Goobees xuruu goote baga dhungatte maasirratti gahee hin qatte. Eessa jirtaati? Duubaay. Eessa jirta? Dubaay. Dubaay keessa nama jaallatte hin qabdu? Ani mana madaamitan jira hin jaaladha. Isatti hin qodaa bicheetu hin qabdu? Sakan qodaa? Sakan kushinaa keessa? Kalli wallii? Dhalaan miira keessa galchee maaf jira mitiree waan akkasiin godhu malee simitee haasa'u nan haasa'a. Zimmettee afuura kuttee qodaatti miijitaa oolte bakka isa booddee immoo nagaan bulii adda baatam zimbilooma jechuudha. Isa kalli wallii? Akkasis baay'een godhu garuu nan godha. Nan haasa'a. Goobees ati jaalala qabachuudhaaf jaalallee qabachuudhaaf jinjanaadhaaf qophooftee jirtamu qophooftee jirtu sammuun kee. Janjanaa sun taane gaaffii jaalalaa naa dhiyaatee namoonni ani barbaadu yoo naate deeruun barbaada malee janjanee barbaada. Namicha ati mataa isaarra taa'aa jirtu kan sitti argamaa ramti kanatti mataa yaabbattee jirtu jechuudha. Nagaa gaafadhuuti gaaffii gaggabaabaa gaafadhu. Kan goobees itti fufaa Nagaa oolte Nagaa oolte akkamati? erta Jira galata waaqa. nagaa jedhaatte. Baga jiraatteetillee. Amiin. Akkami hawwiin fuusisaa jirti fakkaata fuudhuu barbaaddamoo? Fuudhuun barbaada bar. Fuudhuudhaaf maali waan natti reedi goote? Reedii taate jirtu. Wanta tokko tokko qophaa'aman jiraayyuu. Qaama salphaa kana qophaa'an jira. Hojii qabdaa? Hojii qabdaa? Hojii qaba Namoota 15,000 nyaata lubbuu akkamittiin hojii hin qabu? Namoota 15,000 nyaata bara. Ati dhiira namani kan sobuu danda'a 15,000 hojii isa sun maaludha? Hojiin inni 15,000 itti nyaata. Maaliif soba? Afaan guutee haasaatu soba ta'eeti. Dirribaa? Dhiifamaa wajjin baankii keessa jirta moo teelee keessa jirtati? Gabaabsiti. Baankis teelees miti garuu. Eessadha? Astamaariin amma ni nyaatu. Buufata baaburaa. Buufata baaburaa keessa hojjeta. Insa mummoodha. Asirra taa'ee haasaa jira. Fooloo gootettaan zinnaaciin. Zinnaaciin hin goone godheera. Fooloo godhi. Fooloo deebistetta zinnu. Nan deebisaafam. Yoo walitti bu'iinsa qabaatte dhuftee asitti kasasta. Rakkoon hin jiru. Yoo isheenis dhimma dhuunfaa qabaatte dhuftanii asitti kasastu. Yoo walii taataa wal jala jentu yoo walii ta'uu dhiista wal dhiisuu dirqamni sinirra hin jiru. Ishee? Tole ishee. Uddocha fiqirocha gaaffiidhuma waan gaafattuu hin qabdaa? Obboleettii keenya zinnaaciin. Zinnaachi waan gaafadhu hin qabu gaafattee dhabnii reeti. Yoo dingata garaa waan si nyaatu jiraate dheeni bara. Garuu eessa jirti?